inta'a garuu akka mootummaatti caaseffamni mootummaa keenya mootummaan akkamitti ilaalaa karoora akkamii qabaa kara fuulduraatti kan jedhu kana kaasuun barbaada. Mootummaa naannoo Oromiyaa waggaa 30 har'aatiin dura yeroo hundaa'u biirokiraasiin Oromiyaa baay'ee xiqqaa turte. Hooggantoota sadarkaa naannootti argachuudhaaf hooggansi keenya baay'ee rakkachaa ture. Yeroo ammaa kana hooggansi fi hojjetaa mootummaa naannoo Oromiyaa akka walii galatti 600,000 ol darbee jira. Mootummaa baay'ee guddaadha. Mootummaan kun garuu mootummaa guutuu ta'ee sadarkaa barbaadamutti fedhii fi faayidaa uummata keenyaa mirkaneessuu kan danda'u ganda irratti yoo cimedha. Akkuma yeroo hunda deddeebisnee kaasnu boodas nan kaasaa kallattiin mootummaa naannoo Oromiyaa hordofaa jiru sabboonummaan Oromummaa keenya itti fufuu qaba jennee kan qabannee deemaa jirru barnootaaf teekinooloojii, diinagdee fi sirna. Sirna keessatti isa sadaffaa irratti sirna keessatti kan sirna hawaasaa ijaaraa jirru akkuma jirutti ta'ee sirni inni murteessaa fi inni olaanaan sirna akka mootummaatti ijaaraa jirrudha. Sirni sun gulantaa adda addaa qaba. Keessa isaatti ijaarama adda addaa qaba. Akkaataan itti inni of ibsu qaba. Garuu inni bu'uuraa fi inni murteessaan ganda. Mootummaa gandarra jiru kana mootummaa gochuu barbaanna jechaadha. Kanaaf ammaan dura adeemsi ture mootummaan naannoo irratti, godina irratti, sadarkaa magaalaa irratti dhiita'aati kan ture. Amma immoo deemeet aanaa irratti dhiita'e. Kana karaa tarsiimaa ta'een hiikuu danda'utu irra jiraata. Kallattiin kanarratti qabnu akka mootummaa naannoo Oromiyaatti maa inni yeroo ammaa kana gandoota Oromiyaa keessa socho'anii ganda baadiyyaa keessa namni hojjetu nama muraasa. Hojjetaa misooma qonnaa, hojjetaa misooma kan ekstenshinii fayyaa, barsiisota fi humna murtaa'eetu fi manaajaraa fi humna murtaa'eetu socho'ee hojjetaa jira. Akka mootummaa naannoo keenyatti qorannoo gahaa goonee xumurree jira. Fedhiin jiru maaliin? Godinni kara fuulduraatti nu barbaachisu. Godinni ergamni isaa baay'ee xiqqaadha. Mootummaan guutuun jiraachuu kan qabu gandaa fi aanaarra. Kanaaf amma aangoo fi hiree godinarra jiru gadi buufnee fidnee jirra amma. Waan muraasatu hafe sadarkaa godinaatti. Aanatti gadi buusne irra aangoowwan jiran, murteewwan jiran hundumtuu aanaan akka murteessu gochaa jira. Yeroo gabaabaa keessatti kan aanarra jiru sana aangoowwan aanarra jiran sun adda bahaniiru. Maaltu aanarra tafuu qaba, maaltu gandatti deemuu qaba kan jedhu. Bajeta saafaan, humna namaa saafaan, hooggansa kanaaf kennamu faana gadi bu'uu danda'u tura jiraata jechaadha. Gadi bu'ee isa amma cimaa ta'e kana olitti gandi cimaa ta'u tura jiraata. Maaliif uummanni gandarra jira? Maaliif aanaa dhaqa? Maaliif yeroo isaa qisaasa? Maaliif mallaqa isaa qisaasa? Maaliif deddeebii keessa gala? Kanaaf gandatti deemuun dura jiraata jechaadha. Aanaan gahee kanaan dura godinni taphatu akka taphatu barbaanna jechaadha. Kana yoo goone qofadha. Rakkoo tajaajiraaf bulchiinsa gaarii, rakkoo fedhii uummata keenyaa sadarkaa gandaarratti jiru bu'uuraan hiikuu kan dandeenyu jechaadha. Isa kanaaf qophii bal'aa barbaachisaa, murtee cimaas hin barbaada. Isa kanaaf waggoota lamaan darbe qophii bal'aa gochaatti kan turre. Isa kana milkeessuudhaaf aangoowwan naannoorra turan asii gadee keessattuu godinarra kan ture aanatti gadi buusaa kan jiruuf jechaadha. Isa aanarratti kuufamee jiru kan ammoo muraasa isaa qofa sadarkaa aanatti hambifne kaan gandatti gadi buusuudhaan dubbiin gandarratti akka xumuramu. Tajaajilli hundumtuu gandarratti akka kennamu. Fi mootummaan gandaa kun akka sirriitti cimee mootummaa guutuu ta'u gochuudhaaf kan fedhii guddaan jiru jechaadha. Isa kana humna namaatiin, isa kana bajataan, isa kana aangoo murteessuutiin yoo sirriitti caaseffama isaa cimsinee lafa gadi buufne kana qabannee yeroo gabaabaa keessatti hawwii guddaa qabnu hiyyummaa fi duubatti uummata keenyaa bu'uurarraa hiikuudhaaf hireen guddaa nuuf kenna. Uummanni keenyas hawwii bara dheeraa qabu badhaadhina milkeessee sadarkaa barbaadamutti fayyadamaa ta'uudhaaf sochii gochaa jiru sana karaa hiikoo qabuun akka deemu taasisa jechaadha.